بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرا لكو أوفينا جلبت منك يا كيسة تكتوجد لسنا برسي سوفي كران التوجد لسنا قوت وفي جلقوا لكو لومي سوف الدان سفت لكي كل سيجرا نغسي soya sauce itti godha xiqqoo tokko daamite kunani black pepper afaan oromoon ittiin hin beeku black pepper itti godha Egasi kunisi paprika itti godha nolana kalari da fakka tokko tiimessuuf paprika itti godha kun ammoo kammooni soorata hojjedhu hundaa keessatti godha akka inni mi'aawuu fi mi'eessa ootti irraa dhiisanillee umar akka hin qabu kun ammoo ka isaatiin garuu qimamii adda addaati stoora Soomaaleetii bite manoota as keessatti naqa isaatii miti qimamii gosa adda addaatu keessatti tolfamee jira akka malee midhaan mi'eessa isa kana kun barbareedha xiqqoo tokko akka nama gubuu fi hoolaa dhiisanillee rakkoo hin qabu garuu kara gubaan afaan akka xiqqoo diimuuf nama gubaan jaalladha kun ammoo qondoo barbareedha maal jedhama oromiffaan qondoo barbaree miti kororimaa jedhama qondoo barbaree as keessaa qaba eegasii deebi'ee xiqqoo zayitii gubbarraan itti godha bismillah zayitii guddaa itti godhuun barbaadu garuu lukkuu xiqqoo cooma akka coomaaf gubbaa qabu yoo taate zayitii ittiin irraa dhiisan bareeda egaa zayitiin kun gubbarratti dichaa cooma san akka zayitii ofii isaatii godhata eegasii kun maajiidha maajii firee takkaatti dabala Kasi ada waktu lagi yang kena raja, rasa itu dekat dia dalam orang dekat dan TV dekat dah. Bismillah. Bisa kan awal kes awal kayak tu. Oh, di kamu untuk perada get Qullubbii fi zanjabiila kun as keessatti turee jira egaa as keessatti qadhee firiijii keessa kaa'ee firiijii keessaa fidaa jira akkana godheeti akka inni sirriitti ol keessa seenutti ol keessa oofe akkatti bareedu laala amma diimate akkanatti qadaadee xiqqoo tokko kaa'a haga sa'aatii daqiiqaa 30 takka kaa'a akka akkanatti qimameen kun wal keessa nafa isaa keessa seenee yeroo nyaatamu mi'aawuuf jechuu akka qimameen kun nafa isaa keessa seenee akkanatti ammoo oofina keessa kaa'ee gubbaa isaa kana qofaatu mi'aawa keessi isaa egar xiqqoo bushaa jedha abba nami barbaade xiqqoo tokko soogiddaillee akka hin bushoofnetti godhuu hin danda'a amma kana akkana xiqqoo lafa kaa'a daqiiqaa walakkaa tokko eegasii si booda oofina keessa kaa'a jechuudha ilaala I need one more. Okay, mommy.
booda walitti deebinaa daqiiqaa walakkaa booda wayita oofina keessa kaa walitti deebinaa obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii kan ga'ee bilchaatee bareedee wanti yannaa kennaa jechaa jirti qabbanaa'u jarjarte akkanumas keessa dhiisee abiddarraa dhaamsa amma.